أفورا سجنتا ساي إمانا أفورا كنو الرجل كم مرساي سلام مفا يقولين سايدا الرسم موجود جرا نجيل أكسير أكتبوا بلد أدابا كل تسلاسي نجيمنا متى Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Akka isa galateeffannuuf afaan keenya galataaf kan bane Sillaaseef galanniif oqubaan ol teessoo isaa irratti haa ta'u. Teessuma Sillaasee qulqulloonni marsanii kiirubeen duumessaanii teessoo isaa baatanii durbeen gidduu isaanii Miikaa'el fuulduraanii ergamoonni hedduu yemmuu sagadanii kootaati ilaalaa miidhagina isaanii kootaati ilaalaa abbaa isa samiirraa teessuma Sillaasee qulqulloonni marsanii kiirubeen duumessaanii teessoo isaa baatanii durbeen gidduu isaanii Miikaa'el fuulduraanii ergamoonni hedduun yemmuu sagadanii kootaati ilaalaa miidhagina isaanii kootaati ilaalaa miidhagina isaanii.
Tesuma Sillase kulkullonni marsani ergamoonni samii yemmu faarfatani lubootni samirra kulkullu jedhani jaalala addaa kana arguuf milkaani Hojin ugatini miidhagaan argamu Hoji gaariitinis miidhagaan argamu Tesuma Sillaase kulkullonni marsanii Kiruubeel duumessaanii teessoo saabatanii Durbeen gidduu isaanii Miikaa'el fuulduraanii Ergamootni hedduu yemmuu sagadanii kottaatti ilaalaa miidhagina isaanii kottaatti ilaalaa miidhagina isaanii. Kummaa kulkullota biyya kulkullota galataan jiraatu ulfina waaqayyoof dhugaaf tolummaadhaan saamiisa guutamee waaqni nu gargaaru guyyaa dhufaatiisaan waaqni nu gargaaru guyyaa dhufaatiisaan waaqni nu gargaaru guyyaa dhufaatiisaan Tesuma Sillaase kulkullonni marsanii kiruubeel duumessaanii teessoo saabatanii durbeen gidduu isaanii Miikaa'el fuulduraanii ergamoonni hedduu yemmuu sagadanii kottaatti ilaalaa miidhagina isaanii kottaatti ilaalaa miidhagina isaanii. Turte nutis rugabana en waaqayyoodha Samuudha dibame mootota lallannoo isaa fannifame duubaatiin deebiinu fuulduratti malee Jesus Christos, waaqayyoodha jettee tawaayuun waanjira nu barsiisaa turte nutis dhugaa baana eeyyeen waaqayyoodha barumsi tawaayidoos kunuu kanadha shakkitoota waan tokkorraa qabnu tawaayidoon dhugaadha tawaayidoon gaddisnu dhugaaf toluuf galeera dhugaattiin deebinu dhugaadhaaf hojjennaa yoodha jettee tawaayidoon waangeedha nu barsiisaa turte nutis dhugaa baana eeyyeen waaqayyoodha barumsi tawaayidoos kunuu kanadha waa'ee qulqulloota maaf dubbachuu isaa jireenya isaaniitiin goftaatiin lallabnaa dhugaa toluuf galeera dhugaattiin deebinu dhugaadhaaf hojjennaa namni gonfaa bari Jesus Christos
waaqayyoodha nu barsiisaa turte nu teessu gaabana waaqayyoodha barumsi tawaayidoos kunuu kanadha shakkii shakkeessota waan tokko raafamnu tawaayidoon dhugaadha tawaayidoon gadhiisnu waan jedhaan ijaarame hundee burrisaa qilleensa sagantuu mana keenya raasaa Yesus Kiristoos waaqayyoodha nu barsiisaa turte nu teessu gaabana waaqayyoodha barumsi tawaayidoos kunuu kanadha Yesus Kiristoos waaqayyoodha nu barsiisaa turte nu teessu gaabana waaqayyoodha barumsi tawaayidoos kunuu kanadha adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo abduu godaa gadhiin dhugaarranii jaajuun kan koo kan hin taane soomni nana jajuu dhugaan sirra argame jalaala kan deesse Maariyaam si waama maqaa kee ol kaase adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo akka baay'ee Efreemiin galaata keenimaa jaalala kee durbee aannan wareegamaa oduudhi dhaalaalee odaatiin deebi'u tokkicha dheeraa sirraadhaan bahu adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo qoricha saatee barruu keerraat waattee ilma kee Yesuus duukaa kan godaante keessi koo amanee waa'ee keenii faarsaa anis dhaloota daasicha si leellisaa adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo qoricha saatee galaata keenimaa jaalala keef durbee aannan wareegamaa oduudhi dhaalaalee odaatiin deebi'u tokkicha dheeraa sirraadhaan bahu adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo adummaa keenimaa yaada koo yaa fakkaatu gugee garraamii koo Sillaasee warraaduu Abrahaam beekee Sillaasee warraaduu Abrahaam beekee Onoo baandinete onoo baandinete onoo baandinete onoo baandinete warraaduu Abrahaam beekee ono bandinate waradu wadamramete Sillaase waradu wadamramete Sillaase waradu wadamramete
ono bandinnes ono bandinnes ono bandinnes waradu warada amse ono bandinnes ono bandinnes ono bandinnes ono bandinnes waradu warada amse Selase Mu'ane Mu'ane Garamana Jame Selase Mu'ane Mu'ane Garamana Jame Toko Manzaura Toko Manzaura Toko Manzaura Toko Manzaura Mu'ane Mana Vyapti Maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hunduma dura nageenya jaalala qabu wal gaafadhaa jedhee akka nutti dubbate anis nagaan sin gaafadhaatii akkam bultanii እንደምን አደራችሁ waaqayyo galata haa ta'u jennee akka isa galateeffannuuf waaqayyo umurii keenya irratti sa'aatii kana dabaleetoo kan nuuf kenne iddoo qulqulluu kanatti ooyiruu araaraa jalatti kan walitti nu qabate maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u deessee kan nuuf laatte baattee kan godaante haati keenya haati araaraa waaqayyoon fayyisaa addunyaadhaa qoricha addunyaadhaa kan nuuf deesse araarsummaan ishee kadhannaan ishee yeroo hundumatti nurraati adda kan hin baane maqaan ishee kan ol jejjede nuuf haa ta'u ergamoonni waaqayyoodhaa yeroo hunduma ba'aa fi gala keenya kan nu eegan kochoo isaaniitiin akka nuti hin kufne dhagaan gufuun akka nu hin dhoofne wayita kufnu kan ol nu kaasan yeroo hundumatti kan nu eegan kan nuuf kadhatan maqaan isaanii kan ol jejjede nuuf haa ta'u kan ol jejjede nuuf haa ta'u akkami hin dhaga'ama miti hin dhaga'amami waaqayyo gooftaan keenya egaa abboonni keenya akkasittiin ta'anii ani dubbachuun anaaf hin ta'u garuu ajajamumaa fi abboonni keenya illee kadhannaatiin na yaadadha waaqayyoon akka fedhaa fi hayyama waaqayyootitti dubbii sagalee waaqayyoodha macaafni qulqulluun maal nuun jedha waan jiru daqiiqaa muraasaaf wajjin ilaalla waaqayyo abbaan keenya ayyaana isaatiin akka nu barsiisu akka nu gaggeessu fedhaa fi hayyama isaa nuuf haa ta'u ወደ ሰማይ ተመልከተ ገረበንቲወን ሰሚ ኦሊላሊ ጀራ ገረበንቲወን ሰሚ ሸንረቲ አርገና ማልጀራ ዱብን ኮን ሜዱበታ ገረበንቲወን ሰሚ ኦሊላሊ ወደ ሰማይ ተመልከተ Ega dubbiin kun katabamee kan jiru kan sagaleen kun barreeffamee kan jiru seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti arganna dubbii kana kan nuuf barreesse hangafa raajotaa kan ta'e qulqullicha Museedha seera ooriitii 5 yookaan immoo macaafa ooriitii 5 kan barreesse Museetu dubbii kana nuuf barreesse jechuudha dubbii kana immoo kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kaleessa raajota irra bulee raajota dubbisa gara saba isaatitti akka dubbataniif raajota irra bulee dubbachaa kan ture bara booda garuu ifa ba'ee qulqulleettii dubaroo maaramii irraati fooniin kan dhalatee fi cubbuu keenya hundumaa kan nuuf dhiisise innis du'amee kan ka'e gara samiitti kan ol ba'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoostu dubbii kana dubbata gara samiitti ol ilaali jedhee dubbata dubbii kana immoo kan inni itti dubbate qulqullicha Abrahaamitti abbaa keenya Abrahaam ababusaan yookaan abbaa saba hundumaa kan jedhame isatti dubbii kana waaqayyoon itti dubbate dubbii kana immoo maaliif itti dubbate yommuu jenne gara samiitti ol ilaali jedhee waaqayyo Abrahaamitti maaliif dubbate yommuu jenne Abrahaam amantiidhaan
Abrahaam bara seera laphee keessatti osoo macaafni isaaf hin barreeffamin osoo barsiisaan wangeelaa yookaan lallabaan isatti hin lallabin inni laphee isaatiin Waaqayyoon kan barbaaddateedha. Waaqayyoon barbaadee Waaqa xaa'ootii dhiisee gara Waaqayyoon Waaqni dhugaan jira, Waaqni hundumaa uume, Waaqni sooran addunyaa kanaadhaa jira. Kanaaf isa jedhee Waaqni biiftuu kana uume jira, hunduma kan danda'u Waaqni jira jedhee Waaqa barbaaddachuutti ni ka'e. Sababa inni Waaqa barbaaddachuudhaaf ka'eef Waaqayyos laphee isaa ilaalee amantii isaa ilaalee seera uumamaa boqonnaa 12 irratti dubbii akkas jedhutti dubbate. Yaa Abrahaam fira kee keessaa ba'i, maatii kee keessaa ba'i, gara biyya ani sitti agarsiisutti deemi. Anee sin eebbisa, anee sin baarraka. Warra si abaaran isaanin nan abaara, warra si eebbisan isaaninis nan eebbisa. Sanyii kee immoo akka urjii samiirraa nan baay'isa. Ati ni eebbifamta, maqaa keetiif sabni biyya lafaarra jiran hundumtuu ni eebbifamaa ittiin jedhe. Abrahaamis isa kana qabateet dubbii sagalee Waaqayyoo kana amantiidhaan qabateet ni ba'e. Tole jedhee ni ba'e, biyya Kaaraan keessaa gara biyya Kana'aanitti ni ba'e, ni deeme. Kana'aan keessa jiraachuu ni eegale. Wayita Kaaraan gadhiisee ba'u umuriin isaa waggaa 75 ture. Hanga kana garuu Abrahaam dhala hin qabu ture, daa'ima hin qabu ture, waan hunduma qaba garuu dhala hin qabu ture yookaan daa'ima hin qabu ture. Kanaaf Waaqayyo immoo waadaa isaaf galee jira, sanyii kee siifan baay'isaa, dhala kee siifan baay'isaa, sabni kee addunyaa kana lafa kana ni dhaala jedhee itti dubbatee jira. Abrahaam isa kana amantiidhaan eeggachaa ture. Haa ta'u malee umuriin isaa deemee jira, baay'ee dulloomee jira, dhala argachuutii hin dandeenye. Innis yeroo hundumaa Waaqayyo irraa abdii osoo hin kutatin, Waaqayyo irraa ija isaa osoo hin kaasin gara Waaqayyootti kadhannaadhaan dhiyeeffachaa ture. Yaa Waaqayyo, waadaan ati naaf galte yoom naaf raawwata? Kakuunati naaf galte yoom naaf raawwata? Yoomidha kana nani dhala argadhu? Yoomidha kani dhalli koo lafa kana yookaan dhaala ati naaf kennite kana kan na dhaalu? Hojjetaan mana kootii anaan na dhaaluuf deema. Anaani sanyii koo kan hin taane yookaan dhala koo kan hin taane anaan mana koo warasuudhaaf mana koo dhaaluuf deema jedheetti gara Waaqayyootti bu'aa ture, Waaqayyootiin kadhachaa ture. Waaqayyo gooftaan keenya immoo laphee qulqulluudhaan warra isa galateeffatan, laphee qulqulluudhaan warra isa wajjiniin jiraatan, yeroo hundumatti abdii isarraan kutatin warra isa wajji isaaf fo'aman, warra isaaf adda ba'an, rakkina keessatti isaan hin ilaalu, dhiphina keessatti isaan hin ilaalu, gadadoo keessatti isaan hin ilaalu. Yeroo rakkina isaanitti dubbata Waaqayyoon. Waaqayyo rakkina keenya keessatti nutti haa dubbatu. Waaqayyo itti dubbate Abrahaamin akkas jedheen, yaa Abrahaam. Abrahaamin mul'ata argaa ture, bifa akka mul'ataatiin yookaan immoo raayiidhaan Waaqayyoon Abrahaam Waaqayyoon argaa ture. Waaqayyo sagalee isaa akkas jedhee itti dubbate, Abrahaam kunoo Abrahaam ati dhala naaf hin kennine, namni dhala koo kan hin taane lafa koo booji'uudhaaf qabeenya koo booji'uudhaaf deema wayita ittiin jedhu Waaqayyoon akkasittiin jedhe. Abrahaam alatti gadi baasee gara alaattis gadi baasee gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaali, urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheen. Kana booddee immoo sanyiin keessa akkasuma ni ta'a. Abrahaam Waaqayyotti amane. Amma Waaqayyoon Abrahaamin gara alaatti gadi baase, gara samii ol ilaali ittiin jedhe. Gadi baasee urjii samii irra jiru kana yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i. Yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i. Kanaaf ani immoo akkuma urjiin samii irratti baay'atee jiru kana dhala kee yookaan sanyii kee nan baay'isaa ittiin jedhe. Kana booda Abrahaamis amantiidhaan ta'e Waaqayyoottiin amaneeti dubbii kana ni fudhate, dubbii kana ni dhaggeeffate. Booda bara dulluma isaa keessatti anoo dulloomee jira, ilma dhashuu hin danda'u jedhee bara inni of dadhabetti Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru waan ta'eef Waaqayyo biratti hundumtuu danda'amaadha waan ta'eef Waaqayyo dhuma irratti ilma eebbifamaa, ilma Waaqayyoodhaaf kan fo'ame, Waaqayyoof kan ajajame Abrahaamiif Yisaaqee ilma jedhu isaaf ni kennee jira. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa amma gara kaayyoo dubbii keenyatti yoo deebinu gara bantii ol ilaali yookaan gara samii ol ilaali jedha dubbiin kun. Maalidhaaf gara samii ol ilaali kan jedhame?
yookaan immoo gara samii hoggaa ol ilaallu maalidha kan nuti argannu? Gara Waaqayyoo yookaan gara samii hoggaa ol ilaallu maal arganna maatii Waaqayyoodha? Macaafni qulqulluun gara samiitti ol ilaala hinuun jedha. Wayita gara samiitti ol ilaallu anaafis maal arganna laata? Gara samiitti wayita ol ilaallu, gara samiitti ol ilaalu jechuun gara Waaqayyoo ilaalu jechuudha. Garam ilaalu jechuudha? Garam ilaalu jechuudha? Gara samii ol ilaalu jechuun gara eenyu ilaalu jechuudha? Gara Waaqayyoo ilaalu jechuudha. Gara Waaqayyoo ilaalu jechuudha. Egaa Waaqayyo samiin teessoo kootii jedhee jira. Samaayi zufaaninaati. Samiin teessoo kootiidha. Waan jedheef Waaqayyo mooyyuu dhalli namaa abdii kan godhatu abdiin dhala namaadha. Eenyudha? Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo gara abdiin jiru ilaala waan ta'eef abdiin Waaqayyo waan ta'eef gara Waaqayyoo ilaalaa jechuudha. Qulqulluun Daawit የሰው ሁሉ ሰውነት አንተን ተስፋ ያደርጋል jedhee akkuma dubbate hundumti dhalli namaa gara ilaalu qaba. Gara abdii isaa kan ta'e gara Waaqayyoo ilaaluutti jiraata jechuudha. Kanaaf gara samiidhaa wayita ilaallu abboota keenyaaf kaleessa Abrahaamiif abdii waadaa kan gale abboota keenya hundumaaf waadaa kan isaaniif gale, waadaa isaaniif gale immoo kan isaaniif raawwate waan hunduma yeroo isaa keessatti kan raawwatu gara Waaqayyo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kennaan isaa kan hin dhumanne, eebbi isaa kan hin dhumanne gara Waaqayyo keenyatti kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaaf wayita gara samii ilaallu laphee keenyaan eenyu ilaalla? Laphee keenya hafuuratiin garam ilaalaa jirra? Gara Waaqayyoo ilaalaa jirra jechuudha. Laphee keenyaan Waaqayyoon agarraa jechuudha. Yoo maal taane yoo gara samiitti ol ilaalle jechuudha. ከናፍ ለቁልቁልጅ ዳዊት ማንጀራ በሰማይ የምትኖር ሆይ አይኖችን ወደ አንተ አነሳለሁ በሰማይ የምትኖር ሆይ አይኖችን ወደ አንተ አነሳለሁ አትሰሚ ኢረዋን ጅርቱ በንቲ ወን ሰሚ ኢረዋን ጅርቱ ያዋቀየ ኢጀኮ ገረምትን ካሳ ገረከቲተን ኦል ካሳ ኢጀኮ ገረከቲተን ኦል ካሳ ጀል ከናፍ ወይተ ገረሰሚ ይላሉ ገረሚ ለከኑት ይላሉ ገረሰሚ ይላሉ ጀቹን ገረሚ ይላሉ ጀቹራ ገረሚ ይላሉ ጀቹን gara Waaqayyo ilaalu jechuudha. Gara Waaqayyo ilaalu jechuudha. Kanaaf Daawit ammallee dabalee maal jira? Faarsaa 25 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo miilla koo kiyyoo keessaa waan baasuuf Waaqayyo miilla koo kiyyoo keessaa waan baasuuf ijji koo yeroo hundumaa gara Waaqayyo ilaalaa jedha. Waaqayyo miilla koo kiyyoo keessaa yookaan waxmadii keessaa waan baasuuf ijji koo yeroo hundumaa gara Waaqayyo ilaalaa jechuudha. Kanaaf gara samii ilaalu jechuun gara Waaqayyo ilaaluudha. Wayita gara Waaqayyo ilaalu mooyyuu abboommi isaa yaadanna, ajaja Waaqayyo yaadanna. Wayita gara samii ilaalu arjummaa Waaqayyoodha yaadanna. Arjummaa Waaqayyo akkam akka inni nuuf baay'ate. Nuun hunduma keenya akka badii keenya akka cubbuu keenya akka yaada keenya osoo nutti hin lakkaa'in hunduma Waaqayyo qulqullootas cubbamootas walqixa jiraachisa. Walqixa aduu nuuf baasa. Walqixa rooba nuuf roobsa. Waaqayyo arjummaan isaa kan daangeffame miti. Arjummaan isaa yeroo hundumatti kan baay'atedha. Kanaaf gara samii wayita ilaallu gara Waaqayyo ilaalla. Gara Waaqayyo wayita ilaallu mooyyuu gara arjummaa Waaqayyoo yaadachuuti himna jechuudha. Arjummaa Waaqayyoo nu yaadachiisa. Akkasuma qulqullummaa Waaqayyoo yaadanna wayita gara Waaqayyoo ilaalu. Qulqullummaa Waaqayyoo yaadanna. Akkasuma jaalala Waaqayyoo yaadanna. Waaqayyoon jaalalli inni nuuf qabu hagam akka inni ta'e, jaalalli Waaqayyoodhaa hagam akka inni baay'atu wayita gara Waaqayyoo ilaallu jaalala Waaqayyoo nuuf qabu dhala namaatiif qabu jaalala isaa barraa jechuudha. Waaqayyoon yeroo hundumatti eegumsa isaallee akkamittiin akka inni nu eegu akkamittiin akka inni nu jiraachisu eegumsa isaa barraa jechuudha. Gara wayita ilaallu wayita gara Waaqayyoo ilaallu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumatti iji keenya gara Waaqayyoo ta'uutu nutti jiraata. Abdiin keenya gara Waaqayyoo ta'uutu nutti jiraata. Kaleessa Nehemiyaan mana mootichaa keessatti xajjaa sallaafii yookaan immoo xajjii kan buusu mootiidhaaf dhugaatii kan dhiyeessu ture. Garuu Yerusaalem wayita diigamte turte dallaa Yerusaalemiin deebisee ijaaruudhaaf wayita jedhu namoonni naannawa isaa irra jiran baay'ee itti qoosaa turani. Itti qoosaa turani. Maal hojjechaa jira jedhanii itti qoosaa jiran. Nehemiyaan garuu abdiin isaa ijji isaa Waaqayyo irra waan ta'eef maal jedhee dubbatee nuti garboonni isaa kaanee ni hojjenna. Waaqayyo abbaan keenya inni samiidhaa maal nuuf godha? Waaqayyo abbaan keenya inni samiidhaa nuuf raawwataa jedheetu nu dubbatee jechuudha. Maaliif abdiin isaa Waaqayyo irra jira. Namoonni wayita itti qoosan, namoonni wayita hojii isaa kana tuffatan, inni immoo abdiin isaa Waaqayyo irra waan ta'eef
waaqayyo inni samiidhaa hojii keenya nuuf raawwataa jira yeroo hundumatti abdiinsaa ijjisaa waaqayyo irra waan ta'eef jechuudha ijoollota sadeen yaadadha Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eliin wayitaa Nebukadnezar abidda keessatti akka darbamanii fi murteessetti isaan olaantummaa mooticha Nebukadnezar sanitti ijji isaanii garas miti kan ilaale gara ibidda nama sodaachisuu sanii miti ijji isaanii kan ilaale ijji isaanii gara samiitti kan ilaale ijji isaanii gara waaqayyooti kan ilaale wayita sana ibidda keessa dhaabatanii maal jechaa turan waaqayyoon abidda kana keessaa ergamaa isaa ergeetoo nu baasa abdiin keenya waaqayyoodha waaqa tolfamaati dhaabde kanaaf waaqessuu hin dandeenyu isaaf jilbiifachuu hin dandeenyu abdiin keenya waaqayyoorra waan ta'eef jedhani waaqayyoon abidda kana keessaa ergamaa isaa ergee nu baasa yoo nu baasuu baatellee waaqa tolfamaa kanaaf hin waaqessinu jedhanii dhaabatan amantii isaaniitiin camaniit abdii isaanii ija isaanii waaqayyo irratti taasisan kanaaf nutis abdiin keenya waaqayyo irra ta'uu qabu maatii waaqayyoodha akka isa galateeffannuuf afaan keenya galataaf kan bane Sillaaseef galanni foqubaan ol teessoo isaa irratti haa ta'u